with breaking news out of Iran, where Israel says it's been conducting precise strikes on military targets. Loud explosions were reported around the capital, Tehran. Israeli army spokesperson Daniel Hagari gave a statement on the attacks. ስለዚህ አይገፋን ኦሮሞ የሚገባውን ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ ያገኝ ፌደራል ዋና ከተማ እኮ ከፈለግነው ባህር ዳር እኮ ልናደርገው እንችላለን። አሁንም የለውም። አሁንም የፌደራል መንግስት መሬት የለውም። አዲስ አበባ መስተዳድር ነው እንጂ Oduu amme muummeen ministeera Dr. Abiyyiin kaleessa Maaleeziyaa seenuu isinii gabaaseetiin jira. Arrammoo Maaleeziyuma keessa daawwiidhaaf deemaa oolanii daawwachaa oolanii akkasuma qabeeyyii Maaleeziyaa akka isaan biyya teenya irratti investimentii godhan waamicha dabarsee jira. Kun baay'ee gaariidha. Guddina biyya teenyaatii fi badhaadhina keenya mirkaneessaa jechuudha. Leenci bakka deemutti biyyoota dhaqee hunda hariiroo wajjin uummachaa jechuudha. Akka biyyi lamaan waliin hojjettu akka badhaadhina isaa mirkaneessu hojumatti jechuudha hojjechaa deema. Misoomaan beekama biyya isaa misoomsu jechuudha. Kallattii hundaan roga hundaan jechuudha waan biyya isaa misoomsa hunda waliin galaa jechuudha. Kanatti hojjeta. Jabaadhu yannaan doktara duraanuu ogeessa ogummaa isaatiin biyyas wallaanee namaas fayyisaa jechuudha. Qalbii nama fayyisa hojiidhaan. Kanatti aansuudhaan mootummaan Soomaaliyaa Sheikh Mahmud jeequmsa haariyaatti kaasee jira. Kaartaa haariyaa qoruudhaan asiin bee jira irraan tana jechuudha. Soomaaliyaan kaartaan isii kanaa jechuudhaan as baase. Kutaa jechuudha Soomaaliyaa kan duraan ifin bulchaa jiru isarraa muramee hunda jalatti haammatu jechuudha. Kaartaa kana qabatee asiin bee. Kun jechuun jeequmsa Soomaaliyuma keessatti uumuudha jedhama. Amma fakkeenyaaf Somaalilaandiin waggaa 32 eegarraa muramtee Buntulaand illee akkasuma geedoo kana hunda jechuudha keessatti haammachiise. Jechuun jeequmsa haariyaatti kaasuudha. Somaalilaandiin taa'ammaa jechuudha waggaa 32 jiraachisaa jirtu. Amma immoo beekumtii harkattee jechuudha. Imbaasii biyyoota Itoophiyaa keessatti dhaabbattee bakka gara irratti hojjechaa jirtu jechuudha. Dhaabbachaa jirtu kan biyya if dandeesse taatee jechuudha. Biyya isii mirkaneeffachaa jirtu irratti kaartaan keenya Soomaaliyaadha jedhanii irratti gabbaasuun daranuu jeequmsa biraa isaan mala keessattuu wali buusuu ifumaafu if wali buusuu godhee jira jechuudha. Kanaan as ba'ee jeequmsa inni akka yaada isatti jechuudha. Itoophiyaa tanaan jechuudha. Ulaa galaanaa dhoorkaa yookaan jechuudha. Wanna godhee kaartaa kanaan kan as ba'ee fakkaata jechuudha. Kanarratti immoo Somaalilaandiin deebisaa kanituuf ni beekti jechuudha. Buntulaandiin akkasuma jeequmsi ifumaaf daran jechuudha keessoo isaanii hammeessaa jiranii jechuudha. Kanatti aansuudhaan lolli raayyaa ittisa biyyaatti fi fannoo amaaraa gidduu deemu jiru jabaateetuma itti fufee jira. Kanammoo raayyaan ittisa biyyaatti ejjennoo isaa fudhachaatuma jira. Kanaan injifannoon keessanii baasaadha jennaan magaalaa keessa. Oduun biyya keessaa qabanne arraaf kana fakkaataa karaa oduu biyya alaa isin dabarsina. Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwatte garuu haleellaan isii raawwatte akka isii yaaddeessanitti hin milkoofneef jechuudha. Iraan jechuudha humna qilleensaa isii hunda to'attee harkaa qabdu waan ta'eef hedduuf irraa ittistee jirti. Ammoo loltoota Iraan lama ajjeesuu beeksisanii jiranii. Haleellaan Israa'el Iraan irra raawwatte loltoota Iraan lama ajjeese ammoo xayyaarri isaanii nagaan deebi'ee kana booda akka Iraan ilaallee dubbattee jirti. Ammaasis akka waan haaloo baane ganaa Iraan haleeluu dhimma irraan qabnu waan jettee fakkaatti Israa'el jechuudha. Kanarratti ammoo mootummaan Iraan kanarratti deebii isaanii kaninaafi jettee jechuudha dubbatee jira mootummaan Iraan. Leenca gaa jechuudha dhugumaan kannaaf tokko yoo darban inni kuma tokko godheetti deebisa. Kanarratti immoo mootummaan jechuudha Ameerikaatiis akka Iraan jechuudha haleellaa Israa'el Iraan irra raawwatte kana jecha Iraan akka jechuudha haleellaa biraa jechuudha Israa'el irratti raawwanne akka jechuudha hin deebifneef dubbatee jira. Akkasuma haleellaa jechuudha Israa'el Iraan irratti raawwatte kana akka jechuudha wajjin hirmaatinis dubbatee jira mootummaan Ameerikaa. Garuu Iraan humna dhugumaan jabduuti ta'e jechuudha haleellaa isaan irra raawwachuudhaaf jaan kana milkii isaanii kutte loltoota lama bicha irraa ajjeesan malee haleellaan isaanii akka isaan teebsan akka isaan yaadaniif san hin taaneef. Humna Iraan agaranii jiran jechuudha duraanis ni beekani. Iraan ammoo kanarratti deebii isaanii kan naaf jettee jirti. Dubbiin karamii walumaan ilaalla. Oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.